Congratulations Ardawan gammachisa tokko qabadhee dhufe tarkaanfii akkanaa tarkaanfii gaarii tarkaanfii hayyummaa fudhatanii kaanfiin wanni isin godhina jettan sun waan sirriidha amma argee deemee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa madda isin haa ga'u. Isiniin jedha Arda congratulations Ardawan gammachisa tokko qabadhee dhufe. Wanni gammachiisan sunillee maali jettanii na gaafachuun keessa nafuu waan anallee gammachiisu isinillee gammachiisu abdaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin dhugaa haa godhu rabbi dhugaa haa godhu jennee du'aayii kadhannaa isinillee du'aayii kadhadhaa. Inillee maali yoo jettanii obboleessi keenna Bahrii fi Fatiyaan akka isaan wal dhaban quba qabna. Harragaa bar oduu gammachiisaa oduu qalbii namaa jiisu abatee nu dhufega. Alhamdulillahi jenna isinillee rabbi keessan galatoonfadha. Maalifu wanni tokko wanni kaleessa ati aartee iyyitee bultii nutilleen isinilleen hordoftoonni keennalleen akkasuma hiriyoonni isallee yaa obboleessa kiyya sirriin jirtuu jennee itti iyyaa turree fi kuma akkana tarkaanfii akkanaa kan akka inni fudhatuufi ammallee obboleessa keenna simboonne ati duraanillee nama jabaadha nama beekaadha namatu karaa si doongorsee aaratu wayin akkana si godhe ilmi namaa ilma namaa tahee kan aarree jiru namni ammallee immoo ilkee fi arrabni walitti bu'aa jettee miire Oromoon ilkee fi arrabni walitti bu'aa namni garuu wal dhabuun kama jiru homa kaleessas jiru deebi'anii immoo tarkaanfii akkanaa tarkaanfii gaarii tarkaanfii hayyummaa fudhatanii namni kun wani natti iyyaa jiruuf hordoftoonni kiyyallee wani natti iyyaa jiraniif hiriyoonni kiyyallee wani natti iyyaa jiraniif dhimma kiyyaaf natti iyyaa jiran malee dhimma isaaniitiif miti dhimmuma kiyyaaf kan arrabsullee na arrabsa dhimmuma kiyyaaf kan qeequllee na qeeqa dhimmuma kiyyaaf kan gorsullee na gorsa jedhanii akkasitti beekanii ka qeeqellee dhiifama godhanii irra taranii ka arrabsellee dhiifama godhanii fi warra mootiyyuu nama jajjabeessee nama gorsee wanni kun waan sirrii miti jettanii warroonni na komattanillee mootiyyuu naaf galatoomaa jedhanii nama galatoonfachuun beekumsa oliiti. Obboleessa keenya Bahar si galatoonfanna hedduu siin boonna wanni kaleessallee nuufi hordoftoonni keetilleen fakkaattonni hiriyoonni keelleen kaleessi siin jedhaa turan sitti aaraa turaniif wallahi waa takka waan nu godhisiin jechuu himiti waan biraa takka sirraa qabaatanii miti bultii tee bareedduu bultii oowwituu ilmaan kee bareedaa kana gattee intala laaxee intala safuun eeggatiin tana jala hin deeminii gara mana keetitti as deebi'ii siin jechaa turre jechuudha. Alhamdulillah. Har'a Bahar akkuma kaleessa nuti jechaanii turre isinillee hordoftoota keenya jechaanii turtanii namoonni tokko tokko keessan gorsaa nuun jechaa turtanii gorsuufillee carraa dhabne har'a garuu galanni rabbi haa gahu gabbahee isin guutuun keessanuu hordoftoonni kiyyallee akkasumatti ammallee immoo jaalattoonni kiyyallee hiriyoonni kiyyallee rabbiin naa kadhaa jedhee warroota isa deeggaranii isa jajjabeessanillee du'aayii godhee kaanillee dhiifama isinii godheedheen oduu gammachiisan nu dhufe jechuudha. Amma ka'eetiin gara mana Fatiyaatti deemutti jira Fatiyaa bira deemu jira wanni isin naan jettan sun dhugaadha isinirraa fudhadhee namni martuu makiyyaa sanatti iyyaa turtanii anilleen tarkaanfiin wanni isin godhina jettan sun waan sirriidha amma argee deemeetiin Fatiyaa dhiifama gaafachuuf deemaa jedhe. Maasha Allah innaan wanni akkana nama ilaal akkuma kaleessa sitti aarre wanni sitti aarreef illee bulti makeetii sitti aarre Fatiyaan nama gatamuu hin qabne Fatiyaan nama kabajamtuudha haadha warra teetii ulfaattuudha akkuma atu nuun jette jechuudha. Bultiin tiyya bultii itti yaadamtee bultii biyyarraa akka kaleessa abboonni keenya haawwanni keenya ijaaratan sanitti ijaaramte bultii akka laayyotti diigamtuu miyyette san nuti illee bultiin teetun bultii akkasi ijaaramte bultii gaariidha bultii akka zamana ammaatii miti bultii tana hin diiginii waan hin taane jala deemtee mana kee hin balleessinii mana keetitti galii isii jechaa turre jechuudha. Alhamdulillah
atilleen immoo baga tarkaanfii kana fudhattee tarkaanfiin ati fudhatte tarkaanfii sirri namoonni akkana yoo jiraatan sirraa laallachuu danda'an jechuudha. Odoo nam tokko sin barbaadin odoo jaarsi ala deemee sin barbaadin yoo rabbi fatiyaa sii laafise insha Allah fatiyallee ni laafti akka yoo ati dhaftee dhiifama gaafattu eega ga'ati badii tiyyaa ofitti beekee mana kiyya karaan taane muufachiisee karaan muufachiiseen karaa sirrii miti dhaqee dhiifama gaafadha itti ati murteessitee fatiyaa yoo dhiifama sii godhuu baatte sun badiin ta'isiiti jechuudha. Kanaaf isilleen immoo akka dhiifama sii gootu abdii qabnaa fatiyalleen atilleen dhiifama godhii abbaa warraa kee kasitti dhufaa jiru simadhu harka banii eeggadhu ati kaleessaa nama beektuudha intala hayyuudha intala safuu beektu intala warra hayyuurraa dhalatte namni hedduun dubartoonni hedduun fakkeenya sirraa fudhatanii fakkeenya nama hedduuf ta'aa turte har'allee akkuma san fakkeenya tahii abbaa warra keetii kabaddiitii ofitti beekee mana kiyya galee araarfachuu qaba jedhee si araarfachuuf gara mana keetitti deemaa jiru simachuu qabdaa jechuu. Welcome nutilleen si simannee wanni ati godhaa jirtu kun waan gaarii waan bareedaadha. Huma kaleessa nuti itti si waamaa turre huma kaleessa itti si gorsaa turre jechuudha. Baga tarkaanfii akkanaa fudhattee ammallee mana keessan keessatti hammeenya rabbiin deebisinii wal jaalala malee jibbaa rabbi isinitti hin fidinii insha Allah jaalalaan ilmaa keessan akka fakkeenya isinirraa fudhatanitti akka ijoolleen teessan jaalala isinirraa barattutti akka waan gaarii isinirraa barattutti hammeenya isinirraa baratiin ilmaan keessan yoo dogongoran ammallee akkanatti dhiifama walii godhuu qabanii ilmaan keessan isinirraa haa baratanii dhiifamni maal akka ta'e ilmaan keessan barsiisa fakkaattota keessanillee immoo isinirraa haa baratanii siin jedha bahar wanni ati goote waan sirriidha insha Allah dhiifamni ati gaafachuuf deemtu sun fiixa sii bahee akka haati warraa keelleen dhiifama sii goote walitti araaramtanii insha Allah yoo dandeenye rabbi nu dandeessise isinit dhufnee isin ziyaarraa'u hin dhufna wallahi gammachuun kana caaltu hin jirtu hiriyaan ofii waggaa dogongoru si aarsa mana ofii dogongora tokko malee yoo itti balleesse yoo akkanumatti ol ka'ee uma diqqoo mana ofii facaasee ka'ee ilmaan ofii dhiisee haadha warraa ofii kaleessa mana oyitu wajjin oifatan san dhiisee intaluma leexaa akkanumatti ol kaattee nama dhuftu jala waggaa kutan ilmaan san dhiisanii ilmaan san yaaduu dhabanii nullee nu aarsee jechuudha. Wani nu aarses kanuma yaa obboleessa kiyya yoo sitti balleessinillee haasaa keessan namni yoo aare waan haasa'u hin beeku wanni aarreef illee immoo waan kennaaf dhimmuma keetiif sitti aarree jechuudha fi hordoftoonni keenyaas hordoftoonni keetilleen namni kamuyyuu hattaa haga obboleettii ta'e gahu hafiizatti jechuudha. Tamaam isilleen kaleessa gabbaatee yoo bahar ilillii jalaa haftee dhuftee galteetiniin dhiifama haadha warra keetii hin gaafatin obbolummaan kiyyaa kee jidduu keenyatti hin jiru siin jette wallaahi ni rifadhe jechuudha. Wanni isilleen kana jetteef isilleen tarkaanfii kana fudhatteef obbolummaa kee jibbitee miti yoo akkas jettu san illee bar sitti aarteeti malee sitti dallanteeti malee wanni ati dalagde kun waan sirrii miti jechaaf malee tamaam obbolummaan namarraa hin dhiqamtu eessattuu hin dhiqamtu garuu immoo namni yoo sitti aare yoo garaa sirraa kutate tamaam akkan taanetti waliin muufataa isillee jechuudha faadhii bahee isillee baga gammaddee jennaani obboleettii ta'ennallee baga gammaddee wallahi kaleessa hoggaa isiin odoo ilillii argee barbaadutti jira wallahi dabbaa tokkichatu isii gahaa dabbaa gaara matarratti naqeetiin laayitara itti hoggaa isiin jettu san akkamitti deemaa jirra eessa deemaa jirra dubbiin tun lubbuu walii nama galaafachiisuuf deemti jedhee wallahi hedduu rifadhe jechuudha. Akka malee na yaachise atillee yaamicha keenya dhageessee maybe yaamicha keenya dhageesse taha maybe immoo kadhaa hiriyoonni keessi kadhatan dhageesse taha maybe immoo waan hordoftoonni keessi hin jedhan dhageesse taha huma dhageesse huu dhageessu ati mana kiyya deebi'ee araarsuun qabaa mana kiyya qabana buusuu qabattee tarkaanfii kana fudhachuun hedduu nu gammachiisee akka gaarii gammannee jirra atillee baga gammaddee gammachuun keenya akka gaariitti gammaduun gaafa isin wal taatanii akka kaleessaa sanitti akka duraan isin beenutti viidiyoo waraabdanii fuula bareeda walitti teettanii afaan bareedaa walitti dubbachaa viidiyoo waraabdanii dubbiin tiyyaa fi haadha warra kiyyaa nu dhumatteetiin jirti warroonni nu deeggartanillee galatooma gaafa isin jettanii gabbaatan
kana daran gammannaa jechuudha. Rabbilleen akkasuma isinii gammada. Ijoolleen teessanillee duraan siyaadaa turte akka manaa baase torbaan geessee jirta hin gammaddii jechuudha. Wanni wallaahi waan akkana jedhanii ibsuu hin dandeenye jechuudha. Tarkaanfii fudhattee hedduu galatoomii kaleessallee akkanas eegaa turre. Nuti baariin akka eegaa turre baariin kun nama hayyuudha. Nama namni barnoota irraa fudhatu, nama namaa fakkeenya tahuu, nama mana ofii diigee deemuu miti. Nama bultiin namaa tabiraatu tahiriyaa isaa tafakkaatu abbaa fedhe haa ta'u yoo diigamte. Tanamaa sanuyyuu ijaaru malee akka dongoraatti bultii ofii balleessaa jennee hin eenyee jechuudha. Kanaaf sitti aarre. Ati har'a immoo akkuma nu kaleessi abdanneetti akkuma ati fakkeenya namaa taate inni sanitti har'allee ofii keetii ofitti fudhattee ofii keetii murteessitee galee dhiifama gaafachuun qaba jettee gara mana keetii fuula gara galfachuun hayyummaa beekumsaa ammallee beekumsa rabbi si yaa dabalu waan gaarii dalaydee wanna itti dalaydee waan gaariidha hedduu sitti gammannee jirra hedduu sirraa gammanneerra akkuma sangaa ammas wanni asii bakka kana jedhuu barbaadu nuti daran atii fi balloon saahiba jabaa waliin turtan dirraanillee warra wal fakkaatu hiriyaa kalee wajjin oolte hiriyaa kalee qullaa bishaan wajjin dhigatte gaafa ijoollummaa akkasii bata akkasuma akkasii mitire akkasi kanaaf balloollee ittiin aarinii tarka wanni inni dalage inumaa si galatoonfamuu qaba malee dhiiqeffattee ballottillee nu jalaa hin aarinii wanni inni dalagellee kaleessa wanni inni haasaa tureefillee icciitiin inni gadi baasellee tamaam isiin tuntumaashitee naqaalidha ta amma inni jala deemaa jiru intalli ilillii jedhanii intalli badduun tun maafiyaan tuni isaa bultii hin taatu nuufillee dumaashii bareedduu hin taatu dumaashii bareedduu nuuf hin taatu jedhanii icciitii san gabbaasanii dumaashii teenya ta kaleessaa qaalii ta amala isii beeynu ta safuun guddatte ta haalaaf amala isii beeynu isiin tun karaa nuti hin beeyne akkan taanetti odoo isiin hin beekane bultiin isii diigamuu hin qabu ammallee mootiyyuu hayxii isii karaan taanetti baduu hin qabu jedhee icciitii baase malee siifi isii addaan fageessu miti jechuu atillee ni beekta. Kanaaf balloollee waan itti aartu hin jiru balloon galatoomfatamuu qabaayyuu akka isallee mootiyyuu inshaallah atis akka isallee mana dura mana kee araarfattee mana keetiin dhiifama walii gootanii dhuftee balloollee hiriyaa kee qaalii kalee wajjin turta wajjin nyaata wajjin bashannanaa ooltanii dhuftee obira keettee akka dhiifama gaafattee inillee dhiifama sii godhee gammachuun gara maraan walitti shaashaa jettee akkasitti wanni kun akka xumuramu abdii qabna inshaallah rabbiin ammaan booda hantuunuun agarsiisiin gammachuu teessan malee isiniin jenna hordoftoonni keenya isinilleen yaada keessan shaa nuu godha eebbisaa jara kana eebbisaa tamaam viidiyoo isaaniin waraabame guutuu isaatu akka gaariitti yaada keessan itti kenna waan isaan gammachiisu gammachuu teessanillee ibsadhaatii isiniin jedha inshaallah rabbi gammachuu tana daraniitiin walitti akka nu deebisu abdii qabna baaru buleessa kiyya hedduu galatoomii tarkaanfii ati fudhatte tarkaanfii sirriidha siin jedha onni irraa si galatoomfadha baga tarkaanfii kana fudhattee namni ka waliin dhabne jiru kan yoo wal dhabe immoo hin araaramne shayxaanaa jette oromoon waan eddalayde hedduu nama boonsaa fakkeenya nama hedduuf taate anaa fakkeenya taate hiriyaa kee kabiraati fakkeenya taate meebii waan boru uumamuun beeynu jechuudha nuti illee tana waasoine malee akkasii rabbiin akka walii isinii galchufatii alleen akka dhiifama ati gaafachuuf deemtu sirraa qeebaltu abdii qabna inshaallah gammachuu caaltuu rabbi walitti nu deebisu bom assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bye bye